Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a viidiyoo kana keessatti kan isin agarsiisu namni bilbila keessan yoo ofirratti hidhee jiraate akkamitti akka ofirraa hiitanii fi akkasumas namni akkamitti haala kamiin akka bilbila keessan ofirratti hidhatanii haasaa isin haasoftan isin caqasuu danda'u isin garsiisa. Ammoo akkamitti akka ofirratti hiitanis isin garsiisa. Ofirratti hidhuu isiniin jechuun akka ofirratti hiitan isin garsiisa. Isiniin jechuun koo ofirratti hidhaa miti. Dirqama isinitti ta'ee bakka isin rakkisetti bakka dhugumatti guutuutti rakkatanitti ofirratti hiitan akkaataa itti ofirratti hidhuu dandeessan sanis isin garsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti yoo daawwattan akka irraa barattan shakkii hin qabu jechuudha. Kana yoo hin goone namni bilbila keessan ofirratti hidhuun salphatti haasaa keessanii fi miseejii akkasumas wantoota adda addaatiin itti gargaaramtan salphatti isin hordofaa jechuudha. Kanaaf jecha barumsa isiniif ta'a baradhaa. Garuu hamtuudhaan hin dalaginaa isiniin jechuun gama kootiin asumaanin isiniif hin dhaamaa hamtuu dalaguu waan hin barbaachisneef jechaadha. Viidiyoocha hanga xumuraatti daawwachuudhaa fi bakka argitan kana tuqaatanii bira kutaa akkamitti akka namni bilbila keessan kana seeneetiniin isin hordofuu danda'u. Koodiiwwan amma isinitti agarsiisaa jiru. Koodii kana keessattuu koodii kana namni bilbila keessan isarraa fuudhee jechuudha. Bilbila keessan isarraa fuudhee koodii amma asirratti argaa jirtan kana yoo itti galchee salphatti haasaa keessan dhageeffachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo gaarii dabarsaa. Viidiyoo kana waliin yeroo gaarii dabarsaa. Agarsiisa jechuudha. Bilbila keessan namni ofirratti yoo hidhee salphumatti isin hordofuudhaa danda'a. Akkasumas waan isin haasoftan isin caqasuudhaa danda'a waan ta'eef akkamitti akka ofirraa hiitan isin garsiisa. Bakka irraa bilbiltan kanarra tuquudhaan koodiidhaan ofirraa akkaataa itti hiitan isin garsiisa. Kanaafuu akkasumas akkamitti akka hidhamuu isin garsiisa jechuudha. Amma maslaalii gootanii maslaalii yeroo lama gootan 00 galchitan eegas booda lakkoofsa lama galchitanii maslaalii galchitan. Kunooti haala kanaan jechuudha. Haala amma asirratti argitan kanaan galchitanii jechuudha. Maslaalii yeroo lama galchitanii duwwaa yeroo lama lakkoofsa lama galchitanii eegas maslaalii dhuma isaarra galchitan eegas booda bakka kanatu hidhan jechuudha. Yoo haala kanaan isinii dhufe jechuudha. Haala kanaan call forwarding all is successful kan jedhu kun akkanatti isinii dhufe akka hin hidhamin isin garsiisa jechuudha. Haala ammasitti argitan kanaan akkanatti dhufe hin hidhamne jechuudha bilbilli keessan. Amma ammoo akka hidhame akkaataatti ofirraa hiikan isin garsiiseetiin jira. Hidhamuu isaa ammoo akkamitti beekuu dandeessan lakkoofsa tokko hidhee isin garsiisa jechuudha. Hidhamuu isaa akka isiniif ifa ta'u urjii gootanii lama gootan tokko gootan urjii gootan eegas booda lakkoofsa biyya jirtanii itti galchitanii jechuudha. Amma itti galchaa kan jiru kan Itoophiyaa waan ta'eef itti galchitanii isin garsiisa. Kunooti haala kanaan jechuudha. Call forwarding unconditional registration with successful haala kanaan yoo isin dhufe hidhamee jira jechuudha. Akka hidhame amma akka hidhamee argisiisaa jira jechuudha. Itti as gara gubbaa kanatti ol deemtanii kunooti yoo isinitti mul'ata ta'e hidhamuu isaa kunooti xiyya irra jirtu san jechuudha. Isiirra tuqee isin garsiisa. Kunooti as jechuudha. Bakka kana argitanii jirtanii jedheetiin yaada. Haala kanaan jechuudha. Hidhamuu isaa kan argisiisu bilbilli keessan haala kanaan yoo namni ofirratti hidhe akkamitti akka ofirraa hiitaniin isin garsiisee jira jechuudha. Kunooti hidhameetiin lakkoofsa kana jechuudha. Lakkoofsi hidhamee isa kana amma ofirraa akkaataa itti hiikan isin garsiisa. Ammallee kunooti haala kanaan galchitan jechuudha. Urjii maslaalii lakkoofsa 61 galchitanii eegas booda mallattoo urjii tana galchitanii jechuudha. Okey jettanii ilaaltan ammallee kunooti
yoo haala kanaan jiraate bilbilli keessan hin hidhamne jechuudha. Haala kanaan yoo kun hundiyyuu hidhaa hin jiraatin yoo lakkoofsi asirratti hidhame isin namni isin hidhe sun asitti hin argamin lakkoofsi keessan hidhamee hin jiru jechuudha. Garuu yoo kanneen hundarrayyuu lakkoofsi jiraate bilbilli keessan hidhamee jira koodii isin garsiise saniin ofirraa hiikaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ofirraa hiikaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Amma ammoo kan amma hiikne kana akkamitti akka hiiknu isin garsiisa jechuudha. Isas ofirraa hiikuudhaaf kunooti masalaalii gootan eegasii duwwaa lama galchitanii haala kanaan kunooti koodii kana qabadhaa. Koodii kanaan ofirraa salphatti hiitanii jechuudha. Okee jettanii kunooti amma kan dura gubbaa irratti hidhame sun hiikameetiniin jira. Call forwarding all is successful. Haala kanaan dhufee yoo jedhee bilbila keessan hin hidhamne jechuudha. Amma irraa hiikeetiniin jira. Haala kanaan itti gargaaramaa isin jedha. Viidiyoo kana share gochuudhaan like gochuun subscribe gochuudhaan waliif daddabarsaa. Yeroo gaarii